Kacolon rabe ka dubbi shurtaa Suudiitii fi Jummaadha. Isaanuma gaafa dubbaa kiyyan nan gaafatin. Sigaleemi? Akkana. Akkas akkas. Naa galee. Hin danda'an anu warratti haa ooltu. Abbaa kiyyaan qabrii nan dorkini. Dogongora keessa seenuun mala. Hayyee galatoom jee. Galatoom jazaakallaa. Assalamu alaikum. Hello. Duftee? Dufee ashee assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Awoo bariyaa. Gama sii gartee waa'ee ari'uu jirtaan saa. Sikabe irra. Akka na qabde irra. Hayyee nagima qabdanii mishaa. Maali jirti? Wallahi kun numa jirra akkana jiraachisatti gaa nu cimte rabbi nu alaafisu. Rabbi alaafisu abshiru maatiin immoo tolti takkaallee nuyi. Akkas inshallah gaafii sadiin qabarraas. Har'aas sadii fidde oli guurtee fiddaati wallee warra ollaa faasi kan nataan saati akka soogidda gartee galchumaan deemtaati malee dubbii. Lakkiisiyyuu maami waa. Lakki. Akkasiyyuu beeku wallahi maashaa akkam amarra beektaa. Aboo tagalchaatiin siin jee bara hangaafiin sadii yennaan tagalchaati. Tagalchaan akkanataniis numa jirti akkami beekan jee. Akkanaa barqaa bara. Isirraa beekaa barate. Egaa. Dura tagalchaa sirraa hin eegalamu inshallah. Tagalchaa sirraa eegalayyee. Saayiba kiyyaa wayitaa mucaa tokko ijoolluma gandaati. Ayyee. As oduma suutii dalagu ijoolleen yeroo inni dura dhaqu aboo gurbaa kun maal